Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu hundinuu bakka jirtanitti nagayaa fi salaamtaan ta'e isin agarsiisa. Viidiyoo barnoota yuutuubiitiin wal qabatu tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyas yeroodhaa yerootti guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa yuutuub chaanaalii keenya irra ol baasuun bu'aa guddaa qaba. Bu'aa inni qabu keessaa yeroo gabaabaa keessa gochaa horii akka guuttannuu fi akkasumas sabskiraayibariin keenya paablikaalii akka addunyaatti akka beekamus namaaf godha. San dabalataan yeroonii fi guyyaadhaan viidiyoo ol baafnu wantoonni nuti godhuu qabnu akkasumas wantoonni shariikoonni keenya yookiin saayibban keenya kan yuutuub chaanaalii keenya sabskiraayib godhanii jiran maal akka godhuu qaban akkamitti akka dafnee saksas ta'uu dandeenyu milkaa'ina bareedaa karaa yuutuubiitti dhufu tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Gara viidichaatti seenuun dura warri Astaachuu sabskiraayibiin godhin chaanaalii keenyaaf haaraa handaatan subscribe godhuudhaan akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jechaa kallattumaaniin gara viidiyootti isin seenaa jalqaba maal gootanii yeroo guyyaan viidiyoo garaagaraa ol baaftan akkasumas viidiyoolee shariikan keessanii guyyaadhaan ol baasan sheer godhuun dirqamata sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti. Sooshaal miidiyaalee garaagaraa irra sheer godhuun tokko gochaa horiin keenya akka dabaluu fi namni sooshaal miidiyaa biraa fayyadamu karaa salphaa ta'een nu arkee akka karaa salphaa ta'een dafee sabskiraayibiin keenya nu guddatu nu fayyada. Akkasumas yeroo gabaabaa keessatti akka gochaa horiin keenya ida'u faayidaa guddaa qaba jechuudha. Sanumarra dhaabbachuudhaan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaalee garaagaraa irra sheer godhuun keenya bu'aa guddaa qaba. Maaliif namoonni baay'ee sooshaal miidiyaalee garaagaraa fayyadamuu danda'anii yeroonii fi amma fakkeenyaaf viidiyoolee garaagaraa yeroon ol baasutti maaliin godhaa viidiyoo kallattumaan irra dhuftanii tuqaa sadeen jala jirtutu jira. Viidiyoo abbaa barbaadee haa ta'u viidiyoo kiyyaas haa ta'u maal gootanii tuqaa sadeen kanarra kilik gootan bilbila keessaniinis diskitoop saayitii godhachuudhaan ni dandeessanii akkanumatti Google Chrome irra fayyadamuu yuutuub chaanaaliidhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Saniifuu ergaan akkana kilik irra godheen booda maaliin godhaa sooshaal miidiyaalee feesbuukaa Pinterestii jira, tiwutarii jira, akkasumas instaagiraamaa, telegiraama irratti illee sheer godhuun paablikaali akka dafee namoonni sooshaal miidiyaalee san fayyadaman isin arkan godhuun bareedaa ta'a jechuudha. Maaliif sheer godhuun fuula duraafis ta'e amma boodaaf namoonni baay'een isa fayyadaman akka isin arkaniif fayyadaa jechuudha. Saniifuu amma fakkeenyaaf feesbuuk irratti sheeriin godhaa deebi'ee asumaan jechuudha. Sirraan dhaamsu erga tuqaa sadeen san tuuteen booda sheerii gama jalaarra dhuftee feesbuuk irratti paablikaali sheer goota akkana jira. Erga kana dhufeen booda maaltu jira poost tuu feesbuuk jira. Poost tuu feesbuuk gonnaan sheer godheetiin jira jechuudha. Nama viidiyoo kana feesbuuk kiyya irratti akkasumattis hin deebi'aa tiwutar irratti illee hin godhaa deebi'ee akkasumatti ammaas asumaan Pinterest sooshaal miidiyaa jedhamu jira isa irratti illee sheer godhuudhaan san dabalataanis telegiraama irratti garee adda addaa irratti garee sabtuu sabii osoo hin ta'in garee waan adda addaa hojjettu osoo hin ta'in garee viidiyoo garaagaraa waliif daawwattu sheer godhuun bu'aa guddaa qaba jechuudha. Saniifuu amma asiin tiwutar irra sheer godhee tiwutiin jedhanii jechuudha ergaan sheer on tiwutar jeen boodatti. Akkasumattis viidiyoo yuutuub chaanaalii keessan irratti illee sheer godhuun hedduu bareeda. Maaliif guddina keessanii isin fayyada bu'aa guddaa qabaas. Erga sooshaal amma tiwutar irratti jeen boodatti maaliin godhaa iddoo Pinterestiitu jira isarratti sheer godheetiin jira. Akkasumas instaagiraama irratti akkasumas tiiktook irratti sooshaal miidiyaalee addunyaarra jiran hunda irratti sooshaal miidiyaalee bebbeekamoo hunda irratti hedduu sheer godhuun hedduu murteessaadha. Sababni isaa isin beeksisa. Namoonni baay'een namoonni sooshaal miidiyaalee isin fayyadaman yuutuub chaanaalii illee kan fayyadamnelleen iimeelii kan qabu sooshaal miidiyaa biraa kan fayyadaman ni jiranii isin fayyadaa jechuudha. Saniifuu kan biraa irratti sheer godhuun dirqamata hedduu bareeda. Sheer godhaan isin injaa viidiyoolee keessanis ta'e kan nama keessanii. Saniifuu sheer godhaa. Akkasumas yuutuub chaanaalii irratti sheer godhuun hedduu bareeda. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana viidiyoo saayibban kiyyaa nama shariika kiyyaa sheer godhuun barbaada taanaan haruma salphaa ta'een namni shariika kiyyaa viidiyoo naaf gadhiisee viidiyoon ani ilaalu sheeriin godhaa jechuudha. Namni fakkeenyaaf viidiyoolee nama sabskiraayib godhee namoonni sabskiraayib naaf godhan kan nama saniif amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa Sky News fayyaduu kanaan sheer godhuu hin ta'e viidiyoo kana hani namni sabskiraayib godhee jira namni biraa garuu sabskiraayib hin godhe garuu namni biraa kiyya chaanaalii kiyya sabskiraayib kan godhe ni jiran. Saniifuu hogganaan sheer godhe ni arkanii jechuu dafanii namni subscribe godhin sanis
kani anaan shariika ta'an san ni arkanii jechuudha. Akkamitti share goonaa amma fakkeenyaaf viidiyoo namni gadhiisee amma seenee yoo ta'e irra kilik goonaa tuqaa sadii sana irratti maal goonaa share bakka jettuutu jira. Share ergetteen boodatti maaltu jira create post waan jettuutu jira. Create post irra kilik goota kallattumaan gubbaa kanarratti sky news jettiin barreessitaa jechuudha. Achiin booda seendeettaan sky news ergaan jeen booda maaliin godhaa post waan jettuutu jira. Ganaa namoota subscribe na godhan hundarratti viidiyooleen kun share ta'a. Subscriber illee dafee nu hidhaa namni beeku kun maal share godhe jeeti isin laalaa namni dafee harma salphaateen subscriberii keessaniif illee bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Namni social media kana subscribe hin godhin channel kiyya subscribe godhee jiru viidiyoo kana arguudhaaf dafeetii carraa nama subscribe hin godhiniin duru harkataa jechuudha. Kanaafuu viidiyoolee garaagaraa karaa salphaa ta'een YouTube channel keessaniif isin fayyadan yeroonii fi isaan namni isin gadhiise or namni channel isaa irra gadhiise share godhaa isin fayyadaa bu'aa guddaa qaba. Share godhaan isiniin jaa akkasumas like comment godhuun viidiyoolee garaagaraa yeroo namni channel isaa irratti viidiyoo garaagaraa ol baasu hedduu murteessaa. Deeggarsallee ta'aa fi yaadallee barreessinaaniif hedduu bareeda. Akkasumas kiyya irratti illee viidiyoo garaagaraatti gaafii qabdan yaada qabdan barreessaan jaa waan daawwattanii galatoomaa irraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu wal agarrutti nagayaan turaa yeroo gaarii.